Ashamaa harka fuunee Oromootiyaa akkam jirtan nagaa keessanii baga viidiyoodhaa walitti deebinee akkam jirtu kan jiru homaan ta'u kan jiru inuma jiraata kan duutu wada malee yeroo hundayyuu Hacaaluu keessa keenyatti yaadachaa yoomillee hanga addunyaa kanarra jiru hanga itti dabalamnutti yoomillee Hacaaluun keessa keenya akka hin baane hundumti keenyayyuu siidaa hin diigamne keenya keessa keenyatti ijaarratee jira Haceenii naara waan qabadhee dhufe maal dhabeetanii ijoolleen abashaa jechuudha dhugaa isiniin jedhaati Oromoo akka diinatti ilaalaa jiran yaa sirboota warra sirboota keenya kan qabsoo ijoollee sirboota qabsoo kan waa'ee nafxanyaa haasa'u yookiin immoo waa'ee dhuma bakka qabsoo keessatti qabu YouTube irraa remove gochaa jiranii peejii namoota guddaa warra dhageettii qabanii balleessaa jiru waa baay'ee gochaa jiran jechuudha. Nuti kanallee gochuu dadhabna nuti bakka jechuun waree bichaadha oduu bichaadha bakka nuti Oromoo maali jenne waa'ee dhuma qabsoo sobaan haasaa ooluudha Facebook irratti mee YouTube eenyu report gootanii beektan mee Facebook eenyu report gootanii beektan innaa maal jechuu barbaadeni isaan qofti eenyummaa isaanii nutti agarsiisuu hin danda'an isaan qofti humna qabaatanii karuma hundaan biyya keessatti Oromoo cunqursanii as miidiyaa irratti illee numa cunqursuu hin qabanidha bakka wannan jechuu barbaadu jechuudha. Peejii isaanii jalaa baha peejii isaanii kan waan Oromoo badii Oromoon akkana jedhanii waan babbadaa waa'ee Oromoo haasa'an report gochuuf yaala gruupii ijaarratti report godha banagaraatti nuti jechuudha peejii isaanii baay'ee report goonni jira ijoolleen baay'ee yeroo yaalaa jiran jechuudha gruupii ijaaranii kana keessatti hirmaadhaa hundumti keessanuu jechuudha maaliidhaaf isaan qofti Facebook ijoollee waa'ee siyaasaa isaanii report godhanii sirba qabsoo YouTube irraa remove hamma godhanitti jechuudha hamma kana jibba keenya qabanii እና nuti garuu YouTube isaanii subscribe goone hordofnaaf jazbummaa keenya argitanii ani duraan jechuudha jibba namaa hin qabu jibba sabaaf sablammii kamiyyuu hin qabu eenyuma wajjin iyyuu jaalalaan jiraachuu nama hin filadhu ani biyya kana keessatti eenyuma yoon arge Itoophiyaawii haa ta'u malee nama hin filadhu ani jechuun jaalala bakka hin beektan nuti Oromoon nama hammannan jibban beeynu nama hin filannu an nama hin filadhu garuu erga gaafa Hacaaluu wareegameeti dhugaa isiniin jedhaati akka isaan jibbe jechuudha akka isaan jibbe isin himuu hin danda'u wakii karaarra hoo deddeemu duraan jechuudha itti goree ijoollee hundayyuu ollaa kiyya deddeemee dubbisa amma garuu yoo ijoollee abashaa asiin arge echarraan marfadhee dhima yoo isaan arge dhiiga kootu na daffa waan hin beeku malee baay'een isaan jibbe sababni isaa jibba isaan nu qaban baay'eedha. Wal ijaaranii gruupii ijaaranii hundumti isaaniiyyuu yuutuubii warroota waa'ee sirbaa haasa'u remove gochuuf yaada qabanii peejii nama baay'ee remove godhanii jiyyi kiyyaa Facebookiin ishee hin bulu yoo har'a banatte boriin gubata yoo har'a banamte jalaa cufama soo maaliif akka ta'e beektanii isaanii kan akkana gochaa jiran jijjiin kiyyaa waa'ee Oromoo waan dubbattuuf waan dhageettii qabduuf sirri haqa waan dubbattuuf Facebook akkanatti jala report godhan jechuudha nuti garuu isaan jala teenye YouTube isaanii peejii isaanii laakii goone isaan hordofna kuni maaliif ta'a hamma yoom nuti qofni hamma yoom nuti qofni jaalala kenninee fi isaan wajjin jiraanna yaa biyya keessatti ko nuti nama hin beektan jechuudha bicha maal akka jedhu hin beeku nuti Oromoon jaalalas jibbas ifaan yoo si nama jaalines yoo jibbines ifaan isaan garuu miidiyaa irratti yookiin immoo si duratti አንድነት የኛ ኢትዮጵያዊ ሁላችን አንድ ነን እያሉ garuu karaa duubaatiin maal akka isaan godhan fakkeenyaaf laala miidiyaa irratti jechuudha tokkummaa barbaadna jecha garuu erga tokkummaa barbaadanii maaliif miidiyaa Oromoo riippoortii godhanii erga tokkummaa barbaadanii maaliif sirba afaan Oromoo remove godhanii abbaan barbaade waan fedhe waan jedhe abbaan barbaade waan fedhe jedhee sirbe maaltu isaan galche isaanii waanuma nafxanyaa namallee nafxanyaan diina Oromooti jedhee wallisaan tokko sirbe sababni isaan sirba isaa remove godhaniif maaliif jibbanuuf qabanii biyya keessatti hin cunqurfamna miidiyaa irratti illee isaan jalatti cunqurfamna kuni ta'uu hin qabnu nutis waliigallee riippoortii gochuu qabna sirboota osoo hin taane peejii isaanii peejii waan jibbaa waa'ee Oromoo postotan jechuudha peejii isaanii jalaa bahuu qabna. Ani isinii himu namni peejii isaanii jalatti na argitan screenshot godhanatti as argisiisa amma fakkeenya mucaa tokko jira yeroo baay'ee warroota peejii isaanii jala jiru akka bahi jalaa jedhee yeroo baay'ee peejii YouTube sanatti agarsiisa jechuudha kan duraan
nama hin jibbu sinin jedhee eenyumayyuu hin jibbu nama kamiyyuu nan jaaladha wanta gaarii yoo poosti godhan nan hordofa laayikii nan godha ture garuu amma hamma danda'ame jalaa bahaan jira jechuudha. Akkuma ani maal akka jechuu barbaade beektanii akkuma isaan nurratti riippoortii godhan kana peejii beekamaa fi feesbuukii bebbeekamaa nurratti riippoortii godhan kana nus isaan irratti riippoortii gochuu qabnaa yuutuubii guruppii ijaarree eegallee jira. Garuu hundumti keenyayyuu irra deddeebinee peejii tokko fakkeenyaaf riippoortii gochuuf irra deddeebiin yaaluu qabna. Yeroo tokko riippoortii gootee bahuu osoo hin taane irra deebitee riippoortii goote peejii sun hin gubataa jechuudha. Nama baay'annee yoo goone jechuudha. Innaa nuti waanuma hundaan oduu bichaa ta'uu hin qabnu. Akkuma isaanii humna keenya eenyummaa keenyatti agarsiisuu qabna. Maalidhaa isaan maaliin nu caalanii isaanii. Ana dhugaa rabbi sirba mucaa sana kaleessa yeroo riimoofii godhan jiran dhiiga kootu dhaabbate. Jedhee iyyuu malee wanti na hafe hin jiru. Jechuun yuutuubii biraa irratti illee poost gadhiifamee jira. Garuyyuu maal akka ta'uuf sirbumti sun riimoofii ta'eedha. Baqqaana kan gaafii kan na aarse jechuudha. Kan dhugaa rabbi baay'ee na aarse jechuudha. Ammas nu dhiisaa hin jiran jechuudha. Isaan miidhama maal qabamee bakka namni hiriira bahutti deemanii kan lola kaasan bakka hundatti immoo kan waa'ee makeenya nyaachaa oolan oromoo afaan hin buufatan bakka waa'ee makeenya kan naggaadan maal ta'ani maaltu irraa bu'e nuti nama nurraa hidhame namatu nurraa ajjeefame miidhama qabna kanaaf iyyina nuti isaan maal ta'ani rakkoon isaanii maalidha mina himaana bakka bakkuma hunda fakkeenyaaf amma dhiyoo kana bakka hiriira bahanitti mucaa faranjii intalli wajjin intin jettu itti ergite yeroo tumani qeerroon nu saalfachiise jette dura maal akka ta'uuf itti ergite qeerroon nu saalfachiise jetti jechuudha. Mee isaan yeroo san hiriiruma san biyyuu jechuudha. Hedduma hiriira Oromoon itti beesan iyyuu maal gochuudha kan maal rakkoon isaanii maaltu irraa hir'ate maal ta'an silaa biyya Itoophiyaa keessatti kan cunqurfamee ajjeefamee hidhamee jiraachaa jiru Oromoo. Isaan rakkoo maalii qabanii fi naannoo hiriira deemanii ani dura ani maal akka jedhe beekanii faranjii tokkicha maaliif nama kana hundaan tuman jedhee baay'een aarii ijoollee keenyatti garuyyuu ofuma isheetii ergite intala takkatu erge jedhan achi suuraayyuu waliin kaatee jirti intalli sun jechuudha. Innaa rakkoon isaanii maali nuti karuma hundaan nu gadi nu qabuu barbaadan karuma hundaan nu cunqursuu barbaadan bakkuma hundattiyyuu isaan kan itti dhaga'amu nuti Oromoodhaa ol jirra bakka hundattiyyuu isaanii ol jiraachuu qabna. Yuutuubii irratti yuutuubiin keenya beekamtii kan isaanii ol qabaachuu viiyuu kan keenya ol isaanii qabaachuu qabna. Sirbi akka jedhan dhuguma immoo sirbuma isaaniitu ilaallama sirbuma isaaniitu beekamtii qaba waan hundayyuu jechuudha. Akkuma jedhan milkaa'u jechuudha isaan. Innaa nuti hoo maal gochuu qabnaadha. Hamma yoom nuti jaalalama bakka homaa miti jennee darbina waan hundaa darbuu hin qabnu. Amma booda nu jibba miti jibbuu qabna nuti. Akkuma isaan peejii namoota guddaa yuutuubii namoota guddaa riippoortii godhan nus riippoortii gochuu qabna. Isaan jala teenyee yuutuubii isaanii ilaaluu fi hin qabnu tasumayyuu jechuudha. An dhugaa isin himu yuutuubii isaanii duraa sabskiraayib nan godhaa fiilmii illee nan ilaalaa waan hundayyuu fiilmii yoo ilaalillee kuni akka kiyyaatti rakkoo hin qabu akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Amma garuu na aarsaa jiranii maaf hin laala'anii kan yuutuubii sirba isaanii maafan laala'anii yuutuubii isaanii jala galee jechuudha. Isaan sila yuutuubii Oromoo sirba Oromoo riimoof gochaa jiranii riippoortii gochaa jiranii. Nuti hamma yoom goyyoomne isaan jala teenye waanuma hunda laallaa fi hanga yoom hammanna miidiyaa irratti hanga yoom hammanna biyya keessatti hamma yoom isaan hammanna nuti ko hammataadha. Dhugaa isin hin jedhaati waan tokko isin himu biyya keenyatti jechuudha. Namichi tokko Amaaraa dhufee nama guddaadha. Amaaraa dhufee mana nuu kireessaa jennaan namni kun osuma mana kireessineefiyyuu maal argatee kafala maal jedhanii innaa namichi fira kiyyaa tokko iddoo bakka lamaa qaba jechuudha. Mana bakka lamaa qaba iddoo mana jechuudha. Yoo an sobe ijoolleen ollaa keenya hin beektan miidiyaa irratti na argitanii innaa mana kennaniif jechuudha. Mana goojjoo sadiitu jira. Mana sana yeroo kennaniif ani mana sana qallaqee fi mana sana fa'aa keessatti akka inni jiraatu taasisna. Amaara namichi kun afaan Oromoo gurra simurroo jedhanii hin beekan. Nuti hamma kana hammataadha. Nama meeqa hammanne biyya keenya keessatti amaarri meeqatu dhufee nu biratti godaananii lafa fa'aa mana fa'aa kennaniif maaltu jira. Bakkuma hundattiyyuu Oromoon hammataadha malee nama hin jibbu. Garuu kana caalaa garuu hin ga'a. Hammachuun keenya nu miidhaa jira malee waan takka faayidaa hin qabu. Miidiyaarraa riippoortii gochuu qabna. Waa'ee miidiyaa jibba afaan Oromoo haasa'u miidiyaa dubbii sobaa haasa'u kan isaanii riippoortii gochuu qabna. Hanga yoom jala teenya afaan banna nuti bakka kanaadhaan wannaan kiyya na
please report gochuu qabna. Gruppii ijaarree report bakkuma jirtan hundi keessaniyyuu wal ijaara. Peejii isaanii waa'ee jibbaa haasa'u akkuma isaan keenya riippoortii godhanii balleessanii sirboota afaan Oromoo rimuuf gochaa jiran nus gochuu qabna. Eenyu gajjirra nuti baqa jala teenyemmaa isaanii gaditti buluu hin qabnu amma booda jechuudha. Dhugaa rabbi bar hamma isaanii nutti agarsiisaa jiranii bar isaanii jechuudha. Ana baay'een aari bar sirba sana yeroo rimuufii ta'u maal abbaa isaaniif sirba sana rimuufii godhanii maal akka ta'uuf baga sirbi baqa sirba waan jiru seenaa jiru sirbi ka isaan duraanuu dhugaa nama itti himu hin jaalatan. Nafxanyaa amaarri wanni jedhamu dhugaa waan isaan beekanii akka Oromoon isaan caalu akka waan hundayyuu waan beekaniif dhugaa jiru waan beekaniif jechuudha. Dhugaa san baruun barbaadan akka nuti dhugaa jirtu itti himnu barbaadan dhugaa jiru dhukkaamsine bakka akka jenne jiraannu barbaadan jechuudha. Amma booda hin jiru. Amma yooda hundi keenyayyuu Haacaaluu Hundeessaa irraa barree jira. Dhugaa dubbannee yoo duuneyyuu homaa miti. Bakka nabsiin gaafa baatuun beeku jedha. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu walitti himnee wajjin jiraanna amma booda jechuudha warra Habashaa. Kanaafiyyuu yuutuubii isaanii peejii isaanii jalaa bahaa warra peejii jibba waan jibbaa fi waa'ee sobaa waa'ee Oromoo kuusitan immoo riippoortii gochuu qabna baqa. Ana kan isin jira nagaa tura viidiyoo isinitti dheeressu kan immoo hojiirra oolchuu qabna. Waree oduu bichaa osoo hin taane hojiirra oolchuu qabna. Riippoortii gochuu qabna. Peejii isaanii kan waa'ee jibba Oromoo haasa'u kan waa'ee sobaa postotan isaan keenya sirba isaan peejii miti sirba artistii keenyaayyuu rimuufii gochaa jiran kana quba qabaadha yeroo hundayyuu yaadadha. Ana nagaanaaf ta'a isinitti dheeressu viidiyoo biraatiin hamma walitti deebistu nagaanaa tura baay'ee sin jaalladha ijoollee Oromootiya.